Manni maree biyyaalessaa yaada dhiyaatan irratti murtii dabarsuuf dhiyaate irratti qorannoo gadi fagoo taasisaa jiraachuu beeksise. Humni qilleensaa Itoophiyaa dantaan biyyoolessaa Itoophiyaa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa qofaan kan daangeffame osoo hin taane humna hanga galaana Hindiitti faayidaa biyyaalessaa eegsisuuf ga'umsa qabu ta'uu beeksise. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa Iizii Jaaffaan gareewwan finxaaleeyyii fi shororkeessota ja'an irratti tarkaanfii cimaa fudhachuu beeksise. Eertiraan yeroo jalqabaaf dorgommii bareedduu addunyaa irratti hirmaachuuf qophaa'aa jiraachuu beeksiste. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu guyyaan irraa hagayya 7 barri 2026 kanneen lammeessin dhageessifne hanga fotooduu lammii miidiyaati amma bal'ina oduu isinitti himu. Miseensonni gumii biyyaalessaa ajandaawwan biyyaa gurguddoo 8 dhiyaatan irratti miseensa 4,000 ol hirmaatan garee miseensa 500 qabdutti qoodamuudhaan namni 30 garee takka bakka bu'uun yaada miseensotatti murtii dabarsuuf qophaa'uun dhaga'ame. Miseensonni marii biyyaalessaa garee 500tti qoodaman kun gorsitoota garee tokko nama 15 kan qaban yoo ta'u, walga'iin kun yaada gareewwan tarsiimoo lama wal fakkaatan walitti fiduuf kan yaadame jedhameetii jira. Akka odeeffannoon achi baate mul'iftutti ajandaawwan ijaarsa biyyaa waliin wal qabatan caaseeffama bulchiinsaa fi magaalota federaalaa jechuunis dhimmi magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa ajandaa guddaa marii tanaa ta'uun ibsame. Yaadni murtii dabarsuu kun guyyaa boruu kan eegalu yoo ta'u, dhimma Dirree Dhawaa irratti yaadni falmii waan hedduummateef murteen magaalaa lamaa teedhumaa miseensota koomishinii marii biyyaalessaa ta'uu akka malus himameera. Gareen ajandaa adeemsa marii kana ifatti eegaluu isaanii koomishiniin kun beeksiseera. Itti dabaluunis yaadonni marii gareewwan tarsiimootiin dhiyaatan garee hojii ajandaa miseensota 500 qabuuf dhiyaachuu isaanii ibseera. Koomishinichi akka jedhetti waltajjiin kun tokkoon garee hojii ajandaa caaseeffama qabu 2 kan dubbise yoo ta'u, kunis yaadni mari'attoota wal fakkeenyaa fi garaagarummaa qabu dhiyaate eega ilaaleen booda kan murteessu ta'uun ibse. Dirree Dhawaa fi magaalaan Finfinnee naannoo of danda'e ta'anii haa bulfamtu moo Dirree Dhawaa fi magaalaan Finfinnee naannoo of danda'e ta'anii haa bulfamu moo Oromiyaa jalatti haa deebitu dhimmi jedhu yaada falmii miseensota jidduutti kaasuunis himame. Humni qilleensaa Itoophiyaa faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa eegsisuuf humna hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa qofarratti daangeffamu osoo hin taane humna guddaa faayidaa biyyaalessaa hanga galaana Hindiitti eeguuf ga'umsa qabu ta'uun ibsan. Itti aanaan ajajaa humna qilleensaa Itoophiyaa Birgaadeer Jeneraal Geetaachoon akka jedhanitti dhaabbatichi dandeettii cimaa dantaa biyyaalessaa fi naannoo kana eeguuf mijatu ijaaruuf halkaniif guyyaa hojjechaa jira. Akka itti aanaan ajajaa humna qilleensaa Itoophiyaa Birgaadeer Jeneraal Geetaachoon gaaffiif deebii waliin taasisaniin dubbatetti dantaan biyyoolessaa Itoophiyaa baay'ee bal'aa fi hanga galaana Hindii kan babal'atu waan ta'eef humni qilleensaa dandeettii ittisa olaanaa dantaa biyyaa fi naannoo kanaaf mijatu ijaaruuf halkaniif guyyaa hojjechaa jiraachuu himan. Itti aanaan ajajaa kun itti dabaluudhaan humni diinaa hanga fedhe doorsisullee dandeettiin ittisa humna qilleensa guyyaa guyyaan dabalaa akka jiru waan hubataniif haleellaa irraa of qusannee jirra jedhan. Gama biraatiin Birgaadeerri Jeneraalli kun akka ibse sadarkaan humna qilleensaa amma jiru biyyoota Afrikaa wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu baay'ee olaanaa ta'uu ibsaniiru. Keessattuu gama teeknooloojii beekumsaa fi of danda'uun Itoophiyaan qooda olaanaa akka qabdu ibsaniiru. Akka itti aanaan ajajaa kun jedhanitti jiilli biyyoota Afrikaa hedduu irraa dhufanii bakka kana daawwachuuf dhufan hojiin ammayyaa humna qilleensaa kun sababaa kanaaf humni qilleensaa Itoophiyaa waliin hojjechuu bal'inaan kan gaafatan yoo ta'u, ji'oota 3 darban qofa keessatti biyyoota Afrikaa 3 ol waliin waliigalteen tumsaa mallattaa'uusaa hubachiisaniiru. Itti gaafataman qajeelcha duula Iizii Jaaffaa Koloneel Faasiqaa Warquu akka ibsetti horiin waraanaa fi qaamoleen nageenyaa sakatta'insaaf tarkaanfii garee shororkeessota irratti jalqaban cimsanii itti fufuun diina irratti miidhaa olaanaa geessifnee jirra jechuun gabaase. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaatii fi Shawaa Kaabaa keessatti bobbaa taasifameen harka mirgaa micciirree garee tana garee harka karnisiifne jechuudhaan ajajaan shaalaqaa maqaa Masootiin Jaal Caccabsaa Jaamoon beekamu dabalatee humnoota garee tanaa hedduun barbadaanii jiraachuu gabaasni kun mul'ise. Ajajaan kun sochii uummata nagaa
daangessu ummata oguruu fi ajjeesuun kan beekamu waggaa ta'u tarkaanfii tulluuwwanii fi bosona diinaa irratti fudhatameen yeroo ammaan tana miseensonni humnoota finxaaliyyii kanaa gariin harka kennamuu fi booji'amullee beeksise. Gama qabeenyaatiin tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa Iizii Jaaffaa fudhate kanaan meeshaalee waraanaa adda addaa rasaasawwan uffata waraanaatii fi meeshaalee qunnamtii raadiyoo booji'amanii kan jiran waggaa ta'u kana malees makiinaawwanii fi motora saayikiloonni uummata saamee ture to'annaa jala ooluun ibsameet jira. Eertiraa yeroo jalqabaaf dorgommii bareedduu addunyaa irratti hirmaachuuf qophaa'aa jiraachuu beeksiste. Eertiraan erga Itoophiyaa irraa cittee biyya ta'uun bilisummaa ishee labsattee booda bara kana yeroo jalqabaaf dorgommii miidhaginaa addunyaa irratti hirmaachuuf qophaa'uu beeksifte. Dorgommichaanis lammiin Eertiraa Senniit Teweldemeediin dorgommii kana irratti biyya ishee bakka bu'uun seenaa haaraa ni galmeessitis jedhame eegama. Bara kana dorgommiin Miss World marsaa 75 Vietnam keessatti fulbaana 5,2026 irraa eegalee gaggeeffamaa jedhamees kan eegamu yoo ta'u hirmaannaa kanaan Eertiraan biyyoota dorgommicha irratti hirmaatan keessaa 185ffaa taati. Dorgommichaan Eertiraa bakka buutee kan dorgomtu Senniit umriin ganna 27 kun Eertiraa magaalaa Asmaraatti dhalattee kan guddattee fi afaanota 5 dubbachuu kan dandeessu yoo ta'u bara 2019 barnoota saayinsii niwuroo itti fufuu gara Ameerikaa imalte. Dorgommii miidhaginaa irrattis muuxannoo kan qabdu Senniit bara 2023 keessa lammii Eertiraa jalqabaa ta'uun Miss Afrikaa Ameerikaa injifatte. Dorgommiin Miss World kun dorgommii miidhaginaa qofa osoo hin taane hojii hawaasummaa, barnoota, dandeettii dhuunfaa fi hooggansa irratti bakka dorgomtoonni biyyoota garaagaraa addunyaa itti madaalaman keessaa isa guddaa addunyaa keessaa tokko ta'ee beekama. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kanan gammaatti isinitti himaa turre turtii gaarii.